سيدنا رسول مئان سنة خيتي قلبي توبوجتي وهندا أوليتي. أيها بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهودا وجين ولي قلتي قولوا برنوتا خينيا خدبر سنة خيستي ارقم ربي صلى الله عليه وسلم ارقم مسجد جاريت أموري مهاجرة في أنسارة غندا أنس بن مالك ولي يامي ولدت أبولومسو برنيتور إن شاء الله يا رب جارة درسين الرأي قالوا يهودا وجين ولي قلتي قولوا يهودوتا وجين جتشو ارقم ربي صلى الله عليه وسلم eegatokkumma hawaasa muslimaa hundeeyse booda warra musliman tahini wajji hariiroo isaa cimsuu eegale. Kaayyoon isaa akka biyyi nagaya taatu akkasumas dhiifama walii godhuu fi waliin jiraachuu ummata hin barin barsiisuuf kaayyoon isaa jechuudha. Waliin jiraachuu fi dhiifama walii godhuu ummata hin beeyne haa addunyaa irratti gartee tartiiba hin qabne ummata san barsiisuudhaaf ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam dhiifama barsiisuuf ummata kaafiraa kanallee yaamee yahudoota jechuu koottaa waliigaltee goonaa jeen jechuudha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ajaa'ibaati. Gaafa nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam madiinaa galuu yahudaan gosa meeqaa qubateen barannee miree kan gosa sadeenis banii qurayzaa banii nadiir bani qaynuqaa miti yahudoota sanii wajji waliigaltee godhu jarri muslimaa miti amantaa isaaniitti irra jirani. Kanaaf jechu yeroo sanitti kaafirri madiinaa qubatu ummata yahudaati. Yeroo sanitti isaan xilaatummaa muslimtootaaf qaban hin mul'isan waan ta'eef rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam isaanii wajji waliigaltee godhe yahudoota wajji. Qabxiilee irratti waliif galan waan gaafa san irra walii galanii mallatteessanii chaabbaatti dhaanii waliin achi kaatanii jira qabxiilee walii galtee. Amma bar walii galteen takka gisee godhamtu qabxiilee qabdi bar. Qabxiilee gaaf san irra walii galan laalla. Qabxiileen gaaf san irra walii galan takka yahudaanis amantaa ifii hordofaatuma ummata muslimaatii wajji jiraachuu. Alammasii galee yahudaalleen amantaa isaanii tanuma harkaa qaban san hordofaa ummata muslimaatii wajji jiraachuudha. Qabxiin lammaffaa yahudaanis wacii isaanii ifiif danda'u muslimtoonni illeen wacii isaanii ifiif danda'u akkana jechuun mindaan hin jiru. Mootummaa ammaan tana hundeeffame kana keessa waciin yahudaa baafamtus hin jiru waciin ummata muslimaatii baafamtus hin jiru. Namuutu wacii mataa ifii if danda'u qaba. Waliigaltee kana keessa kana barreeffatan jechuudha. Nuti isin hin gargaarru isinilleen if danda'a nuti illee if dandeenyaadha yaada jechuudha. If dandeenyaa if danda'a. Nama isaanii loluu barbaadu irratti waliif tumsuu ammas kunis qabxii takka. Yahudaadhaan nama loluu barbaadu tahee walaa nama ummata muslimaatii loluu barbaadu tahee nama isaan kana keessaa tokko loluu barbaadu irratti waliif tumsuu irratti walii galan jechuudha. Waliigaltee jabdu beeki gaamma akkana jechuun waliigaltee kana irratti ummanni musliman ta'in Qureeshii yoo ummata muslimaati irratti weerara banuu feete akka yahudaan gargaartu irratti yoo ummanni adawwii yahudaa takka yahudaa irratti yoo weerara banuu barbaadan ummanni muslimaa akka gargaaru irratti waliigaltee godhan jechuudha. Tatti aantu nasihaa walii yaaduu irratti nasihaa waliif yaaduu irratti ammas tabira itti gaafatama michoota isaanii fudhachuu dhabu irratti. Yahudaanis bakka kana likkitti akkas booda sin jalaan banne nama dhibate ko. Yahudaanis michoota qabdi. Muslimtoonnis michoota qaban. Akkana bar michoota jechuun warra muslimaa wajji walii galtee godhuu jira kabira godhee waliin jiraachuu jiran. Yahudaaleen akkasuma warra isaanii wajji walii galtee gootee waliin jiraatanii jiraami. Yoo warri isaanii wajji walii galtee godhee jiru sai waa balleeyse Yahudaan itti gaafatama isaanii fudhattu. Akkasuma ummanni biraa tokko haa ummata muslimaatii wajji walii galtee qabu tokko yoo waa balleesses muslimtoonni itti gaafataman fudhatan. Michoota isaaniitti irraa itti gaafataman fudhatan. Waan muslimni balleesse malee waan namni isaanii wajji walii galtee qabu balleesse irraa itti gaafataman muslimtoonnis walii galtee tana keessa jira kunilleen. Khattiyaanuu miidhama hunda gargaaru. Abbaa fedhaa ta'u nama miidhamee jiru agarraan gargaaruu irratti waliif galan.
baasii lolaa irratti wal gargaaru lolli hungiseenii fi loluu adeeman baasii fedhaami baasii san irrattis wal gargaaru wal dhabbii yoo arkame gama rabbii fi ergamaa rabbii deebisuu eegaa bulchiinsi naannoo kanaa rasuula waan ta'eef isa achitti wanni takka illee akka murteeffamne jechuudha kanarra walii galan maashaallah katti aanu Qurayshii fi gargaartonni isii nagaya godhamuu dhabuu irratti waliif galan karaadhumaa nama miidhe waliigalteen kun isan fayyadu muslimaas ta'e Qurayshiis ta'e nama miidhaa namarra raawwate waliigalteen kun isan fayyadu waliigalteen amma lakkoofne kun hundi isan fayyadu namni tokko yoo ummata muslimaatirraa yahudaa miidhe waliigaltee kana keessan garu akkasuma lafaa ka'ee yahudaarraa namni tokko yoo ummata muslimaa miidhees waliigaltee kana keessa hin galuu jechuudha waliigaltee tana booda Madiinaa fi naannoon isii mootummaa if dandahaa taatee hundeeffamte teessoon mootummaa tana magaalaa Madiinaati bulchaan isiidha ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam muummichi ministeera kayroo sanitti bulchu ergamaa rabbiiti caasimaa takkaahuu dowlaan mootummaan qubatu Madiinaadha jechuudha masaraan mootummaadha masjida Madiinaati akkasii bar masaraan mootummaa masjida Madiinaati jechuudha kana malees gosoota naannoo san jira wajjiin ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam waliigaltee godhe ta amantee fi tan amanin illee qubaa miti qubaa bar gaara gubbaa qubaa kara jaareetuma bira kutee bar ka Madiinaa ka ammaan tana masjida Madiinaa guddaa guddaa kanaa jiraami amma faadachii fixeet odoo deemuu qabri rasuulaa hunda biran kunne qabri rasuulaa hundi keessatti deebite bargaaf san qabri rasuulaa ala jirti ni jira sanuma ni ballisan garuu masjidul haraamii sanuma masjidni nabawiidhaa ka Madiinaati illee sanuma hanga ammaa masjida lameen saniitu jira ka masjidni hedduu jira ka gaaf san jiru qubaa illee numa jira masjidul qiblateeni jenne hedduu jiraati hambaan Qureeshiin jeequmsa uumuu Qureeshiin tun baddu beeyta harkisii hundeera makka teesseeti Madiinatti jeequmsa uumte eegi akkamitti jeequmsa uumte dhiiroo Qureeshiin muslimni bakka nagayaa harkachuun kun ciisa isaan qote ni beeytanii mi ciisa qotu ciisa isaan qote jee ni cinqaman jechuudha akkamitti uummanni kun nu jalaa baafatee biyya san nagayaan galanii jiraataniitu hirriba isaan horge jechuudha hirribuma dhabaniifiyu haasidaami haasida Madiinaa keessatti jeequmsa kaasuuf waraqaa barreessanii gara Abdoo Ubayyi erganii jee Abdoo Ubayyi ni beeytanii Abdallaa Ubayyi jeeniiti ra'iisul munaafiqiinaan tokko jira ra'iisa munaafiqaa jechuun beeytanii itti gaafatamaa munaafiqtoota tokko jira Abdallaa ibn Ubayyi jaanii inni gaaf sanitti namanne imma Abdallaa Ubayyi kun gaaf sani namanne munaafiqaa hun taanee gaaf san kaafira gaafan moroqaan kun dhayxuuf jechuudha yeroo sanitti inni mushrika ture hin fakkeeffanne jechuudha amantaa islaamaa numaa hin fakkeeffanne boodarra illee namanne kaani fakkeeffatee mire yeroo san numaa hin fakkeeffanne Abdallaa Ubayyi kun jechuudha yeroo rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam Madiinaa galu san inni akka bulchiinsa Madiinaatti filamuuf qophiirra ture qaadhimamee ture jechuudha bulchiinsa Madiinaa ta'uuf qaadhimamee ture yeroo sanitti inni filamuudhaaf qophiirra jira akkuma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam Madiinaa galeen irraanfatame achumatti cal namnummaan isa yaadatuu dhabame Abdallaa Ubayyi bakki inni irraa munaafiqummaa qabateilleen achuma qabadhooti aangoo dhabuusan isaa silaa bakka anarra bara kana filame jee qophaa'ee taa'u jiru kana ergamaan rabbii Madiinaa gale akkuma rasuulli Madiinaa galetti namni Abdallaa Ubayyi maal eessa kutee namni isaan jenjiru matuma galattuu irraanfatan aare gaabo aariin sanitis keessa jiraa je aarii sanitis ni qaba namtichi waraqaan Qureeshii akkana jetti taisatti ergamte tun isin gurbaanu jalaa bade qubsiiftaniimi isin gurbaanu jalaa bade qubsiiftaniimi yoo isin gurbaa san hin ariine waraana keenya guutuu fudhanneet isinin dhufnee dhukkee isinirraa kaafnaa quba gabaadhaadhaa itti waraqaan amma warra Madiinaa sodaachisuuf beekiga Qureeshii yeroo sanitti warra wal dhage huja'anii beekamti lolan beeytu garuu hanga warra Madiinaa takka bakka lolaa tanatti hanga warra Madiinaa takka jeenummaan qaban gaafa ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam dhalatu bara ashaabul fiil kaaba bara arbaa sanne yaadattanii mire seenaa kutaa takka keessatti baranneer
ogguunii fi abrahaan yamanirraa waraana itti bobbaasu yeroo abrahaan yamanirraa waraana itti bobbaasu maal goote Qurayshi wal mari'ataniiti aboo waraana kana ni deebisan moo hin deebisnu irratti wal laban Abdul Muttalib waan jeen akaakoo rasuula itti gaafatamaan isa gaafsanii aboo jeen angaala kiyyaan na qaba qabeenya kiyya tun rabbi qabdi ta rabbiitii mi'ee abbaan isii haatii fatuuhii jeen abbaan isiidha eenyu abbaan isiidha rabbi kaa beeytiin ta rabbiitii mi'ee rabbiin harraa deeffatuuhii jeen angaala kiyya qofa fudhadhee karaarraa ba'uun qaba lola kana hin beekani sodaatan jechuudha akkasi gaala isaa fudhatee bee rabbi irraa deebisee moo deebisin akka kitaaba kaan keessa baranne sanitti irraa deebisee jechuudha Abdallah ibn Ubayy yeroo waraqaa tana dubbisu isaa duraanuu rasuula aangoo isaati irraa sodaachaa jiru egalee akka rasuulaan loluuf mushriktoota walitti qabee bakka takkatti mari'achiise rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo dhagahu itti dhaqee tasgabbeessee akkana jeen Qurayshiin fi Makka jiranii achi taa'aniiti malaan asitti ilmaan keessan akka wal lolchiiftan barbaadanii hin agartanii jeen sanboota isaanillee isa dhugatti kam akkami jaanii dubbiin isaan dhibdee firraa adda faca'an jechuudha gargar ba'an ergamaan rabbii qaruuxeen beeytaniimi nama siisteema beeku dhaqee lola sayfii fudhatee wajjin sayfiin eegallama maal jeen aboo Qurayshiin bar fi Makka teessee asitti wal nu ficcisiisuu deemti maal taatan isin gowwaadha jennaan isa dhugatti akkami jeeniituma ijoolleen jalaa garagalte innilleen dirqama maal taagana dirqama lola san dhaabuuf dirqama jechuudha abdallummaanu inni maal godhe ammaan tana eetiqaaduma jechuun aqiiduma jechuun ilaalchuma jaraa jalaa jijjiire ilaalcha waraanaa gisee waraanni inni walitti qabu san ilaalchisaa gargar bee ganaa loluu ni danda'a facaase jechuu kasi facaasee biraa gale Abdallah Ubayy yeroo saniif haalola dhiisuu malee hojiileen isaa akka inni Qurayshii wajji jiru mul'isaa jeesan boodallee lolli hayyamamuu qabu amma gaa amata 13 Makka turan lolli hayyamamneef rasuula faadhaaf amata 13 guutuu Makka turee godaanee mire lolli hayyamam nama tokko ajjeesuun hayyamamneef karoorroon dillisan deemaa jirtu hin tuqan lolliin jiru jechuun hayyamamneef eega Madiinaa galanillee dafee hayyamamneef lolli amma hayyamamuu deema amma gaasitti Qurayshiin taa'uu dinnaan laal garte silaamma isaan ta'anii beeku lollummaan kunuun ka'u laal ummanni kaafiraa kan amantaa islaamaa maqaa xureessuu barbaadu kun amantaan islaamaa amantaa dhiigaan dhuftee jedhanii khijiba oofan jechuudha amantaan islaamaa nama lola isii rabbani kadura fi badii qabu ummata kana miidhu jiru firraa deebisaa jettee malee lafaa haadhaa nama ajjeesaa jettee hin jenne bar namni mee lola kana amma ganaa eegaluu deemna tartiibaani loloota jiru kana tartiibaan hanga dhumaa yoo jala deemne hunda irra guddaa isaa adawwii firraa deebisuudhaaf wagguu isaan shira warra Madiinaatti irra yaaduuf Madiinaa weeraruuf kaan dura bu'ee faafirraa deebisuudhaaf malee lolli ergamaan rabbii kee akkanuma lafaa kee ummata nagaan taa'u cabse hin jiru jechuudha saniifuu jihaad jechuun maal jechuudha yoggus akka ummanni lafaa kaanii ummata nagayaa fixan jaansan osoo hin ta'in ashabbaarii ummata nagayaa dhoorkitu firraa dhoorku jechuudha jihaad jechuun amantaan islaamaa isaan amantaa dhiigaa ture daawaan babal'atte malee dhiigaanuun babal'anne amantaan islaamaati Qurayshiin taa'uu dinnaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka firraa dhoorkaniif bakka kana likke ilaala akka firraa dhoorkaniif jecha lola isaanii fayyadu egaa firraa dhoorkuun qabani dhoorkuu qaban firraa rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul hajj ayata 39 irratti akkana jee ayanni tun ta lola hayyamte du udhina lilladhiina yuqaataluuna biannahum zulimuu wa inna allaha ala nasrihim laqadiir warra isaaniin lolamaa tureef hayyamni godhamee jira maaliif waan miidhamaniif jecha rabbiin isaaniitum suuratti danda'aale jedhu marratti warra duraan lolamaa fi ture waggaa meeqa guutuu isaaniin lolamaa ture san waggaa 13 miidhamaa turan san amma gaaboo dubbiin ammaatti ofirraa deebisaa jeen jechuudha akkasi gaaboo ummata nu cabsuu deemu kana ofirraa deebisuu qabna jenitti lafaa kaan ni balleessanii duuba mee eenyuutu aqliitamiitu namni tokko mana sit dhufee haasijjeesu ati ofirraan deebisanii dura ciisii eenyu jaa aqliitamtu jaa egaa jechuun barka amma amantaan islaamaa nama isaan rabshaa itti godhuu dhufe ofirraa deebisuu jechuudha rakkoo qabaaree kun rakkoo takka illee hin qabu jechuudha yeroo duraatiif
ayyamni Qurayshuma qofa irratti gabaabbatee san booda adeemsa keessa akka waliigalaa dirqama godhame lolli. Erga lolli hayyamameef booda rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam karaa guddaa Qurayshiin Shaamirraa meeshaa ittiin fidattu to'annaa jala oolchuuf karoorfate. Karaan guddaan Shaamirraa Qurayshiin meeshaa ittiin Makka fidattu Madiinaa biraan ba'a akka tasaa. Nama tokko cabsu yoo barbaadde mootummaa tokko kuffisu yoo barbaadde daldala irra rakhisheessinaan bakka inni irraa meeshaa fidatu qabnaan karaa jalaa to'annaan mootummaan san kufe. Maaliif jireenya akka alawaa ummanni waa takka bitachuu hin danda'u. Hawaasni keessaa rabshaa itti kaasaa kufe jechuudha. Lola diinagdee irra banuu jechuudha. Ergamaan rabbii taktika jabaa qaba. Duuba ummata Qurayshii miidhuun ta'u wanni kun Qurayshii nagee amma akka teessu maaliif fi karaa jalaa cufa hin jaamu dubbiin kun gisee ilaaltu hin jaamu. Maaliif qabeenya dila isaan Makkaa qaban waa xiqqishollee odurraan fudhatiin qullaa keessaa baasanii bar ummata muslimaa. Qabeenyi isaanii guddaa eenyu harkaa qaba? Qurayshiitu Makkatti harkaa qaba. Isaan qabeenya isaaniitirraa baasaniiti karaa isaan biraan dabru kanaan Shaamirraa ammallee naggatatan. Jara kana waan isaan godhan san irraa kafalachuu qaban iree irraa kafalachuu qaban jechuudha. Saniif gaa lola diinagdee eegalee jechuudha. Ergamaan rabbii diinagdeen kuffisuu karaa guddaa daldalaa to'annaa jala oolche bobbahanii galuu hin danda'an jechuudha karaa Shaam. Kana godhuuf toftaa lama fayyadame ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Tokko gosoota Madiinaa fi karaa san jidduu jiranii wajjii waliigaltee godhe. Ilaala gartee maaliif akhbaaraas ni himaniif oduu gartee waan karaa kana daddabraanii himaniif. Lammaffaa yoo weerara banuu barbaade namni dura dhaabbatu hin jiru karaan kun nagaa isaaf. Yeroo barbaadetti karaa kana to'achuu akka danda'uuf nama karaa kanarra jiru wajji waliigaltee godhe dura. Ergamaan rabbii ajajaa jabaadha gisee jaan akkanumatti himite jechuudha. Dhugumaan ajajaa jabaadha. Achi ilaalee waa arga jechuudha. Lammaffaa humna waraanaa wal duraa duubaan gama karaa sanii erguu istixlaa basaastoota warra likkitti karaa kana quba qabaatu faanti takka yoo arra karaa kanaan dabarte akhbaarri duruu ergamaa rabbiitiif dhufe. Naggaadeen gisee Makka irraa kaate warroonni muslimaa ka Makka keessa jiran duruu akhbaara ergamaa rabbiitti dabarsan. Baatee jirti naggaadeen asii duruu karabbaaniif dhaabbata isaan qotan jechuu isaanis. Akkasitti gaa ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam erga lolli hayyamameef booda tartiibaan duulawwanii fi sariyyaanii beeytaniimi duulaa fi kutaa waraanaa erguu eegalee jechuudha. Kutaalee waraanaa kan ergamaan rabbii erguu eegalee kamtu dura waraanni yoo kamtu dura inshaallah rabbi jee darsii itti aanu keessa walitti deebina. Darsii har'aa sirra dhaabna. Subhaanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa